abbootiin keenya akaakayyuuwwan keenya wareegamaa turan. Hayila Sillaaseen akaakayyuu keenya wareege. Dargiin abbootii keenya wareege. Warri Mallasii nuyi wareegan. Abiyyi immoo har'a ijoollee keenya wareege. Hamboo taraa nutti darban. Bakka hamboo taraa nutti darbe amma nuyi sammuun keenya nu naanna'eera. Ilaali haadha keessaan dhaladheera kana keessaa dhalate mucaan inni hajjeechise ishii kana keessaa dhalate ilaala. Akaayii nyaanne mucaan kun abbaan irra jiru obboleessi koo wanta meeqa nagaddee haati kun guddisti. Ilmaan afur guddisti haati kun garuu haadha faarsa. Maaliif beektota keenya ajjeechisa dhalattoota keenya ajjeechisa. Jawaar Mahammad yoo taate Jawaar Mahammad isaan jaala qabsaa'e ammayyuu nuti Jawaar Mahammad faana jirra. Jaalattus jibbus Jawaar Mahammad faana jirra bakka. Garuu gabaabaatti kana nan dubbadhu haadha jedhee haadha faarsa haadha boochisuun mirgan qabu kun. Sobanii haasa'uun barbaachisaa miti. Wayyaaneen sobduudha oppiidoon sobduudha soba ishii nu dadhabsiise waggaa 27 nu fixaa turteetti. Ammas inni guddaan ammayyuu kan sammuun koo naanna'aa jiru kanan dhabeera qeerroon makanaa laali qeerroo kana jalaan ajjeesin bakka anaan na ajjeesu. Hanta shaaleen jedhama ila addabaabayii Ambootti na ajjeesan qeerroo Amboo garuu bakka nam tokkittiin akkan ajjeefne. Inde innaan dhaga'u ani hin duulle garuu warri duule meeshaa hadda waraanaatti ijoollee kanatti rasaasni dhukaa. Kana hirreessaa inni goobsate ijoollee kanatti gallakkise ijoolleen imma iddoo kanatti argitan kun daabboo nyaatte daabboon ishii keessan jiru gaafa lammaa magarsaa too dhagaa daabboo argatte ijoolleen keenya dhagaa naatu gaafa inni jedhu namittiin kun sobdee nu ficcisiifti laatan jedhe takka duree dhugaanatti fakkaata sirriidha sobanii nu ficcisiisaa jiru sobanii ijoollee keenya ficcisiisaa jiru. Ani har'as borus kaleessas tashaaleen jedhama durumaanuu isaan wajjin wal falmaatuma jirra barbaade addabaabayii kanatti na ajjeesanii mucaa koyyuu ajjeesanii anaan na ajjeesan bakka. Kanan sinin jedha garuu haadha kana laali haadha kana keessaa dhalate miti inni haadha isaa faarsu. Madabiidha dhuguma ishiin madabiidha waa'ee madabii faarsite dheengadda. Waa'ee seenaa Oromoo miti kan ishiin faarsite waa'ee madabii faarsite. Ammanuma beekumsi ammanuma doktorummaan ammanuma kana sittan hima. Bakka shii kana sitti hima. Jawaar Mahammad ilma Oromooti. Sabboontuu Oromooti. Lubbuu Oromoo amma kana Jawaar Mahammad keessa jira. Shira ishiin xaxxe sana itti mul'annaan hamma waan hin taane afarsiti. Kanaafu wayyaaneen afarsituu oppiidiyoon afarsituu fidala sifachi jijjiiruudhaan nu gowwomsu Oromoon gowwomsu. Oromoon kaleessas hin gowwomne har'as hin gowwomu. Garuu ani kana nan jedhu adara hila itti naa hima adara hanta shaalee miti kun jedhama addabaabayii itti naa ajjeesan. Bakka ijoollee kana garuu akkana jalaan tumne.